Oda Minnesota tindeba Minnesota me share goda Minnesota nga namni dilli askezi yetangu share goda ummata Minnesota tinga Minnesota arra maqaa keenya falmachuu qabna arra ilmaan nu dhufee jechuudha jaawar nuti ilma keenya nu guddifate addunyaadhaaf gumaachee jechuudha Minnesota wanni ittiin dhaadatu tan gaafa dheengadde inni Nairobi ittiin eebisa juwaani nambarre islaala ozo Minnesota si guddifte addunyaa si badhaaf addunyaa si kennite jirtuuti akkamitti Nairobi nurraa eebifte jeetiin mormuu ture jechuudha sigale Rabbin Germaniif qoodee German kun beeyta Awurooppaan kun ajaa'iba qabdi beeyta Awurooppaan ture ajaa'iba qabdi maaliif jaawar gaafa biyya galuu deemus Awurooppaarraa nu lallabe Minnesotaan ittiin dhiiftu beeyta Minnesota ittiin dhiiftu waan ta'eef achi nu lallabee gartee ichi rasaasa guuttatee asin nu dhufe gaa waraana guuttatee dhufe nama rasaasaan guuttatee dhufe sodaa dura dhaabbachuu dadhabnee boohaan geggeessine jechuudha mootummaan PP haa galatoomtu nu deebiftee ilmi keenya deebi'ee eega ilmi kee deebi'e akkatti simattu eegaarra Dacha waan amma dura Awurooppaa fi kana hunda keessa deemaa ture dachaadhaan garsiisu qabda Minnesota sigale tokkoffaa ilma keessi gale lammaffaa hayyuu keessi dhufe sadaffaa hayyuu Itoophiyaa guutuu dhufe afraffaa ka Afrikaa dhufe ka addunyaa sigale nama addunyaa tanarra deemee waa xiinxaluu ture nama beeytota addunyaan tun qabdurraa waa barachuu ture ilma gartee waa hunda wali qabatee si dhufe waan ta'eef Minnesota akka itti simattu maqaa keekkatti falmattu arra silaallaa jechuudha so saniifu warri Kooriyaa akka beekamu gaalaalisin yeroo hunda rakkoon Oromootuun beeyta makroonuma qofan dhiyeessin alaal makroonuma qofa makroonii paastaa sigale nijiraami ruuza haza wal injeera haza wal hilwa sigale kulli shay'in qudratul salati abara rabni sigale mallattuun gartee hudduu gurguddootuun gartee eeyibarraa jechuudha afaan Oromooti gartee nama hoggii nama dura deemee gartee sheekka abbuutaa fa'aa dura deemanii hoggii waa sosossoosu dubra waa sosossoosu kana onnee nu kaasee akka gartee hingaabbuu kana gartee dachaan binnu nu godhu sigale ichirra kaayaa malee gartee ummata hidhii tuulee ija keessa ummata laalu sigale kanaa wajji walloon lamoo nuti hingaabbuu bitanna buleessu warri horee hunda maqaa yeroo hunda hoggiin isinitti gaafa namichi abiyyi sun as dhufuus laalaa nurraa dura kaa jennaan fuutanii gartee ummata jajallaa kana dura keeysanii amaarri Los Angelesitti fideeti laaba dubra kana ka akkam dura dhaabe sigale akka haruurisaa nu dura namichi eega gaafa samaara jala qutte tarabbitti amaarri nu jalaa fijee kadhachuu jira amma sanutti deebisin alaalisin la Minnesota ti yegala makrooni paastaa wal keessani jiraame hariifa godhaati sigale gabaabdu asin dhaabde qalloo asin furdoo kamarmeela chin sigale sootu waa hundanuu qaba alhamdulillah jechuudha guddina keenya harkisiisa furdoo qabaachuun qalloo qabaachuun sigale kun guddina keenya harkisiisa malee nun xiqqeessu waan ta'eef sigale ijraami gaa sigale akshiina jijjiiraa ijoolleen Koreedha shayni beeytaa nama yaada kennatu mutimma sadarkaa Koree sanirraa ol guddinni jira sadarkaa mootummaarra jira waan ta'eef waan isin gootan sigale isinitti gatimuun sigale Minnesota ti yadirqamaa jechuudha sigale amma mana nyaataa keessa maaliif dubra qaqalloo biriidduu tana kaayanii hoggi isin dhufte maal nyaatte jette ati bari isi nyaattamoo nyaata kana nyaatte duru maallaa gannayti maaliif addunyaan hoteela akkas goote sigale yaada hoggi waa gurgurtan gurgura jechuun gurgura sigale dalagaan dalaga kitaaba kana gurguruuf yaana sigale Minnesota rikardii cabsuuf yaana sigale asuma agartee dardarri qamaachaan kun nu keessaan fiigoo zoon hin taane dubiruu maal barbaadan sheekoo yettee dhuftee hoggi isin nagaafate fuuhuma kitaabuma san hamma ariifiti jaallaa shiini darasoonni sheekaatis so saniifu laal isinis gaa hariifaan hoggi waa gootan waa godhaan isinin jaalaa warri Koreetis gartee dubbiin warqa walitti laaqidha akka gaafa kan nu kasaartan sani nun kasaarinaati ni jiraami Minnesota tiyya gartee waan akkasii goggodhaan isinin jee waan akkasii goggodhaa waan akka ijoolleen biyya Arabaa gootu ijoolleen biyya Arabaa sun faan bar dubra kana lafa burtukaana fakkaatu kulli shay'in min al-hilwa kan arabni jee kallallahu kana imaamata kana kana godhaati yalee
lallaal honichi dadhaabdee huggiituni. Karaa dhufnaan beekanii hiyyummaa keessaa dhufnaan beekan roorroo keessaa dhufnaan beekan akka as geessanii beekan nama meeqa karaa isin bira hafa so hasan toltaa afaan baradhaa hojii tuffatina hojii hojjedha garuu hojii baran hojjettanii bara waggaa lamaaf sadii dura sanii miti dabalaa deemuu danda'u qabdan ogummaan fakkeenyaaf amma yoo hojii humnaatiin konfiraashinii keessa jiraattan vocational training illee taatu diploma illee taatu hojjedhaatii xiqqoo si qaba waggaa shan booda immoo digirii isaa qabadda kaffaltii qofa osoo hin ta'in kabajaan istaatasiin keessan dabalaa deemanii ganama bahe hojjedha yoo galti kitaaba dubbise filmii ilaala hiriyoota illee wal qofa hin godhina hiriyoota biyya biraa illee godhadha biyyaalaa dhuftanii ofiifis nama taatanii maatii keessanii gargaartanii Oromoo Oromiyaa illee boonsuuf wanni guddaan hojiirra bobba'u hojiirra bobba'u osoo hin hojiisan immoo ciminaaf naamusaan hojjechu kanaaf wal kabajaa wal jaaladhaa yakkarraa fagaadhaa waan sammuu namaa hojjecharraa waan adda addaa irraa agammattu min arguun ittiin boona ani immoo muufattanii tokko tokko ani bileessa keessa nan gafa hangaafan biyya Ameerikaa dhaqu nama tokko hin beeku ture nama tokko nama Oromoo nam tokko osoo hin gaafsanii agartan kitaaba kana keessatti illee osoo hin gaafsan nama tokko nama dura itti dura deemee digirii barate beeke waggaa afurii maastarsii hin fixan ture koorsii maastarsii olii fudhadhee garuu digirii takkiitti qofaan hin nam tokko hin beeku ture isin garuu amma isin dura namni ummaan qe'ee keessatti nama meeqatu jiru kana irra deemtanii dildila ilmi namaa kana waliin. Si waa'ee rifeensaa hoo maal jiru? Bareeda waa shaamoo gaafii qabu. Chiki harkisu minta. Hojii harkisu minta waan deemsi. Hojii harkisu hin mura malee jettee. Sirreeffadhaa. Biqiltuu keessan sirreeffadhaa. Koboon xixiqqoos waan qabu. Muranne. Wallee muranne. Sanbattan. Isa. Hojii hoggaa dheetan. Muranne rifeensa. Kan qulqulloftanii adeemsi keessan sirraa'ee rifeensi keessan sirraa'ee presentable ta'uu danda'u qabu. First impression is very important. Kanaaf rifeensi somaa isin hin godhu. Kana mana gurguddaa ijoolleen. Kana isin keessa namni amata diidama gadaa hin xiqqaami. Jiru gas. Kana adalti nama. Yaa. Sfaan bakka. Rifeensi keessan sirreeffadhaa. Naamusa godhadhaa. Keessan sirreeffadhaa. Yoo hin barbaadu. Sababii bita bittaa alagaa sirraa buufne jallatus doofatus hatus bagaa ta'us keenya keessa dhaydhatti hojiin akka kaleessa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallaan jaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jala nu dhiitu. Gabrummaa ormi akka reetti isa dhiite oofu jala baafnee siree irra baafne siree irraa nu gattichaa siree irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaa diigu. Baankii alagaa irraa fuunee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadi qaba. Yoo rabbiin barsiisee qalbii horatee kana deebi'u. Natti hin fakkaatu isin du'aa itti godha. Kalammataa warri marsee taa'u ka isa waliin ol baafne faletti godhee wajjin qufuu manna ibbaraaru. Sadaffaa walitti hataa'amanii dasti biinii keessatti qufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafaa miti. Yeroo callisu sodaatee ni rafu hin mungu ni riba malee hoggaa lama sadii reebnee garuu hin rafne dalagaa ture jechuudha. Hojii hojjechaa ture jechuudha. Qaama keenya mataa waa danda'an jaarmaa keenya bitaa mirgaan rukutamee lallaaffate deemnee jaarranne haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qoranne tarsiimoo sanii wal gitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. San amma xumurree hojiitti seennee jirra. Hojii kanas isin dammaqsuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo'ee moo? Marsaa itti aanu wal gorfachuu
wal qajeelfachuu tarsiimoo lafa geenye irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'uutti deemna. Look, sirni amma jirtu hedduu nama hin cokketu. Itti dhiisanuu ni bufti. Our concern, fuulleffannaan keenya is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaan hojjetame irra hin deebine. Akka irra hin deebinetti sirriitti qorannee jirra itti qophoonee jirra. Murateeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa mayne seetan nu gorfadha. Bakka itti akkatti rabbitti nu kadhadha. Waliin jirra gara fuuldura deemnaa ni milkooyinaa nagaan na bula.